sini deebi'een jira. Akkam jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya. Har'a immoo biddeen toshuuf kushiinaa keessa seeneen jira. Dura eelee qoraanitti toshine turre baay'ee eeleen ibsa baay'ee tokko qoxxore jedhanii. Har'a immoo keessuma wayii qaamna suuqii keessaa hojii hojjechaa yeroonnaan. Yaa'u guys akkuma argitaniif dhageessan viidiyoon abbaa qaba garuu bakka sagalee irratti hin waraabamne yookaan bakka isheen hin dubbanne kanarratti sagalee galchuun qaba jedheetiin as kana seeni malee viidiyoo waraabuudhaaf akkasumaraa yaadatti hin qabanneedha baay'ee biizii waan hin ta'eef akkuma isinitti himte egaa oolmaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata ture jirtu miti isin nagaa keessanii nuti nagaa keenya galata waaqayyoo. Egaa namni haguma turuu haguma buluu karoora babbaasaa deema waan ta'eef waaqaaf galatu suuqiin keenya baay'ee guddaa ture garuu dura qixxa lamaan isaatti citee ture jechuudha. Qixxa lamaan isaatti citeetu fillafiitii qofaadha kan nuti itti nagadaati turre duubni isaa kilaasiin meeshaa tokko tokkotu keessa ture amma immoo isa keessaa baasnee meeshaalee gadi yaasnee kan jidduutti citee sana baasnee bal'isuumaafidha. Yaa'u bakka duraan itti hojjetamaa ture sana hin dhiphatee qodaan argamu bakka keenyallee hin dhabne adeemsa keessaa haala gabaasee babbaraawwan tokko tokko sitti fofooyyeessa meeshaa sitti daddabalaa yeroo ittiin deemu baay'ee na cinqeechuudha ta'uu didee hin dhiphate jennaani. Har'a immoo gaa kunoo akkasittiin diigaatti jira jechuudha isa jidduutti. Walitti citee sana jidduutii baasniitu diriirsina jechuudha yookaan immoo isaa cituun hin hafa jechuudha kilaasiin ta'e suni hafeetu bakki goonii hojjechuudhaaf kunuu isaanis immoo jalqabaniitu jiru yeroo akkasittiin diigamee bal'atu kana immoo ammallee meeshaa itti guutuu barbaada. Yeroo guddate jechuudha suuqiin qullaa taa'uunis immoo hin beektu waan ta'eef egaa yoo waaqayyo jedhee fedhaaf jaalala isaa ta'e isas immoo ittuma guunnaa baay'ee guddaadha suuqichi garuu dura qixxeetti kunniin turre garuma fillafiitiittidha kanaan hojjechaa turre amma kana immoo isa sana jidduutii baasaa jirra haala kanaatiin akkam akka ta'e. Ammoo eelee ibsaatti hin toshaa jira jecha mee waliin ilaalla buna danfisee waxii waxeessee amma immoo biddeen toshaan jira jecha. Amma biddeen toshuu jammareera koottaa na ilaalaa misaa nyaadhaa isiniin jedha. Biddeen akkootti nyaa'uufi namaan wayiin harka namaarra qabu. Kanaaf koottaa nyaa'an sidiin jedha. Qimamoo isheen ibsaa guyyaa baay'ee qoxxoraa jira. Amma biddeen toshee gara xumuraatti hin jira. Otoo jedhitti nawaamin dafee kushiinaa kana keessaa bahuun qaba. Darbee immoo guyyaa ibsaa humna qabu biruma oolu malee eelee qoraaniyyuu wayya guys. Eelee qoraaniyyuu wayya. Yoo isa abdes yoo isa tilaatte. Kun amma guys haala kanaan biddeen koo tosha'ee xumurachaa jira. Misaanis amma gahaa jira waan ta'eef kunoo biddeen koo tosha'ee xumurachaa jira kunoo haqeen misaa kennaafi. Kunoo amma haala kanaan biddeen koo tosha'ee xumura'eera. Yeroo hundumaa gaafan biddeen toshu ambaashaan tosha. Ambaashaan tosha waan ta'eef amma immoo ambaashaatti ce'aa jechuudha. Ambaashaan tosha. Kunoo xumura'eera. Akkuma isheen isiniin jette egaa isheen misaa hojjechuudhaaf waxii hojjettee buna danfistee biddeen illee tolchite haaluma isin argaa jirtan kanarraan ni gara kana badaan dhufne maaliif suuqii waan dhiphate meeshaa walitti irra taa'ee sussuuqameef hantuunni illee sanatti fayyadamee keessa seenee waan baay'ee na jalaa ciree akkasuma akka sadallee hantuunni kasala nyaata akka lafaa ciree isa sana faatti biizii ta'een ture jechuudha. Isheen immoo asii misaa hojjechaa jirti egaa jaarri barfatanii dhufanii misaa barbaaduun immoo dirqama namni hojii hojjetu egaa misaa barbaaduun dirqama.
Annaa isheen kunoo bakka kanatti misaa haa nyaataniidhaaf jarri sadii ta'anii hojjetu teebilii qopheessaaf jirti. Ani wanti na ajaa'ibu jechuudha. Baruma isaatu haaluma jireenyaa wajjin wal qabsiiseetu ta'e hin beeku. Yeroo ammaa kanatti namni sarraateenyaa waa tokko hin godhu. Maaliif bakka hojii hojjetu miti alatti walii galu hojii hojjetamu sana gatii itti walii galanii walii galu sarraateenyaan hin dhufaa hin seena. Hojjechaa oolee dadhabaa oolee gatii machiin hojjete sana kennaniifiitu gaggeessu jechuudha. Ani garuu natti hin tolu maal akka hin beeku. Akka naannoo keenyaatti kun naannoo mayyuu filatu natti fakkaata. Yaa barri filnaanidha malee namni waama ta'eef iyyuu ofi jennaan noorii seenii buna dhugii waan miiqatu jira jechuudha. Amma garuu waan akkasii waan hafe natti fakkaata. Misaan akkamii biddeen tokko meeqaa shiroon tokko meeqaa waan akkasiitiin wal qabsiiseetu jira jechuudha uummanni. Ani immoo namni mana dhufee akkasitti yeroo deemu keessumaa kan hojjechaa oolee akkasitti deemu jechuun abaarsa natti fakkaata. Bakka hinumaa natti hin tolu. Nama diida taa'e jechuun iyyuu baay'ee tokko natti hin tolu. Garuu akka hawaasa naannoo wajjin ta'uunis waanuma jirudha. Kun ogas kana ta'anii sadii ta'anii hojjechaa oolaniiru akkasitti gammeenis immoo mana oolee dirqama isaan biratti hin barbaachisa wanta hanqate fiduu danda'a waan ta'eef waan jiru shiroo tokko asteerfataa gootee qopheessitee akka kanaatti jiru suuqiin immoo akka kanaatti fataa hidhee jira. Yeroo meeshaan itti galu malee masmaarri isaa namatti hin argamu. Xumuranii jiru mukootuma kana inni keessa hanqatee muka bituudhaa fi mukti tokkoon ishee birrii meeqa akka taate baay'ee tokko ulfaataadha. Gaayis garuu fayyaan jiraannaan anuu dura karoorri koo shuma xiqqoo sanatti guutame yoo hin danda'e jedheetiin qixxa lamaan kunnee turre. Garuu immoo waaqayyoof galanni haa ta'u namni fuuldurumatti deemame ta'ee haga tattaafate tokko kanumarraan yaala tokko rondaalu meeshaan guutaa deemee suuqiin dhiphachaa deemee akkasittiin bal'isanii karooratti baasne amma yeroo bal'ate kanas immoo meeshaa baay'ee fudhachuu barbaada jechuudha. Isa kanattis immoo waaqayyoon guutanni kaleessa na jalqabsiisee inni kaleessa akkanatti mijeessee borimmoo kan kanaan olii akka inni godhu waaqayyo irraatii abdii guddaan qaba. Erga keessummaa keenya gaggeeffannee warra hojjetan gaggeessinee booddee as deebineetu meeshaa galchuudhaa fi isa gadi guuramee jiru kan inni kamnillee waan miiqatu jira. Isa sirreessuuf immoo ijoollee warri nu bira jiranii jechuudha. Kun akkasitti na gargaaraatti jiru haa galatoomanii erga buna dhuganii warra hojjetanii nyaatanii dhuganii sokkanii akkasittiin na gargaaruu jalqabaniitu jiru. Kana fakkaata viidiyoon kanas teer ture. Ani immoo bakki sagaleen hin jijjiirre irratti irraa galchuudhaafini duwwaa yoo ta'e isin waan ta'eef kanaaf isin immoo yaada keessan hasaaba istaayitii keessan akkasumallee waa'ee suuqiidha. Kanaan dura suuqiin kee akkamtii hojjechaa artamuun dhiistee warri jettan hojjechaan jira waan dhiisullee miti nama dhiisisuu biyya keenya keessa hojii malee taa'u maal jechuuni baay'ee tokko qormaata caaluu isadha waan ta'eefu guutummaa guutuutti eega viidiyoon akka ol keessa siin jalaa fudhamne erga meeshaa kana as deebisnee dhumni isaa akkam akka ta'e eessatti akka meeshaan ammas guutamuu qabu meeshaa yeroo guutamu maallaqa barbaada ammas immoo qaala'insi egaa ani qaala'insa jireenyaallee haasuun natti hin tolu maaliif namni tokko biddeen tokko nyaata shiroo cirfaa tokko barbaada bakka. Hireensaa jiraata carraasaa jiraata ta'eefis ta'uu fi baates hundumtuu jechuudha. Kanaaf kun akkas ta'e sun akkas ta'e jechuun waa'ee qaala'insa jireenyarraa natti hin tolu. Namni hojjete namni tattaafate namni yaaleffataa zanaa hidheetu jiraata jechuudha. Amma nuti yeroo achi teenyu nama fataa jedhee jiraatu yeroo argine akkamidhaa jenna. Namni hojjetu akkasumatti tolee of jaallatee jiraata. Namni immoo haala of jalaa balleessi pilaanin jalaa babbadee waan meeqa ta'es immoo inuma ulfaataa jechuudha. Kanaafuu yoo tattaafatan jireenyi inuma jiraatama. Sinii galee dhalli namaa waaqa gaditti du'a malee waan dadhabe hin qabu. Haga ta'e galchaa jechuudha. Dhumarrattis immoo
akka makkatii isiniif waraaba jechuudha. Isin immoo yaada keessan hasaaba istaayitii keessan yoo gaafattanis ta'e yoo deebistanis ta'e yoo jajjabeestanis ta'e yoo laayikii gootanis ta'e yoo sheerii gootanis ta'e akkasuma jaaraa taatan yoo sabskraabii gootanii gara mana keenyaattis dabalamtan ta'e hundi isaatu nuta hin fudhannaa jechuudha. እና oolmaan keenya guyyaadhaaf akkana fakkaata.